Harreen faana jirra. Boonaa Baqqalaa faana. Ayyee boonaa waan. Ara boonaa dhageessaniittu sagalee acaalu. Akkasitti jiru. Qosaan tokko irra deddeebiin kolfisiisuu hin danda'u. Maaliif gaddi tokko irra deddeebi'ee isin boosisaa ittiin jedhe. Akkanamo lafa awo sirriilee lafa kaamera lafa tokko kan gaji akkam kabajamtoota daawwattoota kun daawwachaatti kan jirtan chaanaalii keessan Efi React akkam nagaa keessanii Oromoon martii akkam nagaadha bareeda akkamatti nagaa keeti bareedotis fayyaadha akkam Tsoomiin Kiristaanni Musliimii hundumtuu baatiin kun baatii Tsoomiiti akkam hin jabaattu miti warri Kiristaanaallee kadhannaa keessanitti warri Musliimaa du'aa keessanitti hunda gatinaa isiniin jenna baay'een keessan garuu nu waamaan tun jirtani kottaan afaxxarraa nuun jechaa jirtani Oromoon baay'ee wal gatee jira viidiyoo kana Musliimas taatan Kiristaanas taatan gaafa agartanii wal jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada koomentii jalatti bashannansiisoo torbii kanas walitti qabamanii qophaa'anii jiru haga dhuma sagantaa kanaatti na waliin turan affeerraa kiyya maatii kanaaf haaraa warri taatan ammuma chaanaalii kana subscribe gochuun nutti dabalamaan affeerraa keenya yeroo hundumaati gara viidiyootti. Deebi'ee nu beeknuuriin jaartii tu karaarra tu deemaa jiranii nama keessatti jedhani kan jedhanii haasa'u fincaan qabeedha. Kanaan booda fincaantu qabeetu xiqqoo ishee daandii irraa siqanii fincaan mateera beekaa jira waan akkasii fincaa fi gadi ta'aniitu qurguranii badi maasiifan gattaa jedhanii dhiisanii qo'aniiru. Dhiisanii ka'uu maka bubaalu karaa malee isaa deemaa artiseen garuu qurguranii haga dhumaatti daawwadhaadha hin daawwannaa bareechine. Abba ifam kam jirtu nagaa keeti jirta jira nagaa intini naannoo maaddanii jalaa badii maadda beektee isaara asiin deemtee akkas deemtu maaddan jedhee safara kanatti garuu beektan akkoo maaddan jedhee maarree akkoo maaddan jedhee asiin deemtee akkas deemta asirratti wanti jechuu barbaadu jarri kullachuun isaanii tiiktookeridha. Maaf nu sobu maal taa'u waa bareedaa hojjetanii achees nu baasan. Hojii keessa inti jabaadhaan hojjetinaa jechaan jiru garuu bichaas yaada keessan koomentii jalatti barreessu. Good morning, student. Good morning, teacher. Sit down. Thank you, teacher. Okay. Astamari Mokonnoni. Don't forget me. Okay. Har'a dorgommii tokkoon isin dorgomsiisaa. Namni gaaffii an isin gaafadhu deebisee badhaasa qaba jechuudha. Badhaasichis nama tokkoffaa beef qarshii 10 kan badhaasuudhaan lammaffaa beef immoo birrii 7 fi shilingii yookaan saantima 50 jechuudha. Eenyuun gaafadhu? Asticha. Madoosha. Madoosha. Kana. Hin dorgomtaa? በጣም ጥሩ ጋፍቻ ከሲንደዳ ጋፋ ጉዳት ማልታ ጋፋ ጉዳት ደሞ ዶክተሪ ተይ ኦፊኮፍ ኡመተ ኮ ተጃጅሎን በርባል ማርብጆን ከዛያ ዳይዋንዛ አካቢቱ ዶክተሪ ዳን ነማቆሪ ተማታው ኡምበንደቱ ዶክተሪ ታራይ ባንበለ ነማ መርፌዞ ዳቱ ዶክተሪ ዳይዋንዛ የበራክሽልኝ አብዴት አከምተነባ ቦሎቄ ዲራ ዱረ ጋፊን ዝጋፈት አደባት ማለን ሲንደ ጋፈ ጉደቱ ማልታታ እንደ ጋፈ ጉደቱ ነመ ጉዳታ ጋፈ ጉደቱ አይደባ ጋፈ ጉደቱ ሄንፉታ ቪዲዮ ሰከናን ገዲ ምን ኢሳ ከናን ደቢሳ ከናፊዩ አፕዴት ተቹዳ ታይ ጋፍቶ ኮነርጊቱ ጋፍቶ
የፍራሽን አዝማ ግላት የፍራሽን ልጅ ማን ግልጃል ሰሙረቦ Astamaariin immoo kanneen viidiyoo kana maaf hojjetanii akkasumatti gaafa taa'ee ilaalu jechuudha. Areedan qabanii dabarsinuu fi xinnoosee irraa erginaa fi gaafa guddatan isaan areeda baasu hin fuudhu kanumaa jireenyi. Akkamitti viidiyoon kun viidiyoo ijoolleedhaaf fakkeenya ta'anii yaaddu sinam. Tiktookiin yaa'u kan ilaalu ijoolleedhaa haga nama guddaatti. Astamaarii mokonnon biraa yaada keessan nu ga'a bicha astamaarii mokonnon jabaadhu siin jenna. Mangistaachin mistiri wayin sittin fonaadha ko mistiri wayin ummanni rakkate ummanni rakkate dhugaa rakkatamaa tsadda'u turuu dhaba ummanni waan nyaatu dhabe mangisti fonaadha ummanni waan nyaatu dhabe ummanni dargaggeessa hojii qabu ani beekta mangisti lawxii kanas nan dhaggafa waan hundumaa nan dhaggafa caalatti garuu ani parsanaalii jireenya koo dhaggafa garuu mangisti ummanni rakkate waan nyaatu dhabe Batara akka kililii keenyaatti guyyaatti sadii nyaachuun qinxooti ta'e. Guyyaatti sadii nyaachuun qinxooti ta'e. Akkas jedhamama. Ilmi intinaa qabbattuudha. Guyyaatti sadii nyaatteedha. Intinaan immoo qabbatte guyyaatti sadii nyaadhu malee jecha akkas ta'e. Fonaadha koo. Guyyaatti sadii nyaachuun oduu duriif taarikii ta'uuf mangisti. Bilis mangisti. Dargaggootaa beesiraa addeelee. Mangisti waan ta'e ani hin beektammoo. Yaa ofiis waan dhiyoo jiruuf. Ummata kanaafis tiriidantii waan ta'eef natti himatu. Kanaaf an dhufee sitti hima malee beektan. Fikire. Ishi fikire yaada kee hin furanna akka mangistiitti hin furanna garuu mee maal ta'u nyaata finnoo nu uummata jechuu danda'a mangistiin kana kan jedhu ana miti. Bichaa kunis yaada kooti anaafis baay'ee jireenya mi'aa jira kana mootummaan ilaalcha keessa gashuu qaba. Waan hundumaa kan dursummoo nagaadhaa nagaa Oromiyaatiif mootummaan dhaabbachuu qaban jira. Qarshii kan tamaa sin geenye joon. Lakkee sin kaa'e amma natti eenyuun lab godhe. Gurbaa. Oo maalinni. Kootu situ fuudhee miteesi. Laakkan hin fudhanne nama yaa. Tumatu fuudhee siin alatti nam tokko iddoo kanaan kaasu. Haati nama naani fudhanne teenuma bichaa beektayi. Haati moo qoy. Anan jedhu maaltu fuudhame yoo asii maaltu na ilaa badee siin jedhe. Qarshii kan tamma sana kaana teettu. Isa mini kan boole garuu qarshii 50 akka jalaa badee beeka. Sodaan akka nama guddiftu ni beektanii namni waa sodaatu yeroo hunda ni guddata maal jechuudha ni beektanii qabxii gaarii fiduudhaaf waan sodaatu jecha halkanii guyyaa qo'atta hin sodaatu jechuudha sodaarraa bahuudhaaf qo'atta sodaa saniif jecha qabxii gaarii fidu kabiraa hoo sodaadhaaf jecha maallaqa fuutee baankii kaa'atte boru yoo rakkadhe jettee Kanaafuu sodaan nama guddiftu waan sodaattan san garuu qaceelloo dalagaa mee isinoo maal sodaattan sodaa ta'e sanatti himaa sodaa isin guddiftu nageenyaa jiraadha. Wow, ergaa ajaa'ibaati. Mee sodaan keessan maalodha? Sodaa keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Ankoolleen ripileedhaan achirmarra isiniin deebisa. Dabasaqee. Ani garuu kanumaan jedhu ogguma roobni roobe maaf ibsaa kana balleessanii? Maalan beekare maal jechuudha maqu? Moo waajirri ibsaadha roobarraa liqii qaba. Lakkiin dhaabbataanis lakkiin dhaabbataanis dhala liqiidha. Dhala shiroo biti lakkiin. Deemi na fuuldura. Ani deeme bakka Keeniyaa kiyyaan deeme chaarjii irra godhate. Layyaanta shiroo biti si guddisee tan nama xabbatu barbaaddi achi. Layyaanta dabasaqee darratti si kubsa. Dabasaqee. Ajeelika. Dhaqi Keeniyaa nuti booddeedhaan jirra ibsaan baay'ee nu rakkisaa jira. Ammoo ciraa masaa baatii bokkaatti baay'ee sodaachaa irra ibsa. Oromoomaan walirraa nu fageessa dhiyaan baay'ee sodaa guddaan qaba. Garuu kana ilaalcha keessa nu gasha. Ibsaan maaliif baqata bokka? Warri shidii buna jaallatanii waa'ee namaa saawwatan. Barandaa namaa teessanii kan guddaa yeroo keessanii. Maatii jettu gaafa hundumaa qarshii kaardiyuu dhabdanii. Mee warruuma hojjetu laalaa achuma ollaa keessanii. Kan ja'a baatee of jijjiiree osoo sin achi teessanii. Maaf of danda'uu dadhabnee daandiirra yaan harkaa qullaa. Afurri dhibaahummaadha barana abaatuu nurraa. Kiisii keetii sharfeen argannu osoo harka keenye waxii facacaa wala falfii. Firiijii qabaan jedheen gara jinni buna 8 teessee jiru buna 8 dhugee
Taa'ee nama machaa oole waa'ee namaa isaa oole. Eezi kan yoo hojjetu waxaxaa saree waxii nansis adanfiisa. Gaariidha. Dargaggeessa Oromoo garuu kan amma yoonaa taa'ee buna dhugaaru jira. Amma namni hundumtuu taffi irra waan jiru natti fakkaata naan. Maqaan keenya. Naayilii Ibraahim. Akkam. Hin mul'atu. Akkanama. Akkanatto. Okay. Ara Ramadaan meeqa? Akkanama gajiitu ko. Miskiina Rabbii. Ara Ramadaan gaji. Ara Ramadaan meeqa? Kudha jaha jira. Akkanama. Lafa. Awo sirriilee lafa kaamera. Lafa tokko kan. Gaji. Gatai. Ini mulai tu. Kisah lafa tokko tokko. Abareda. Hai interview koro jirai mal lafa kau tu. Prank kita tu jirta. Baay'ee pirankii gootee jirta garuu maaf rakkistaa akkas? Namicha koomeediyaanii beekamaa Chaarlii Chaappiintu qoosaa isaa dhiyeessuudhaaf gara waltajjiitti ba'ee jira. Namoonni baay'eenis qoosaa isaa kana dhaggeeffachuudhaaf achitti walitti qabamanii turan. Innis baacoo isaa jalqabe. Yeroo inni qoosaa tokko itti himu namoonni achitti argaman hundumtuu garmalee kolfan. Qoosaadhuma sanaa si'a lammaffaa deebi'etti himu. Uummanni achi taa'ee jirus seeqee bira darbe. Chaarliinis si'a sadaffaa qoosaadhuma sanarra deebi'etti himu. Si'a sadaffaaf waan dhaga'aniif isaan kolfisiisuu didnaan bitaatti galee calluma jedhanii salaalan. Innis yaadni isaa waan milkaa'eef akkasitti hin jiru. Qoosaan tokko irra deddeebi'ee siin kolfisiisuu hin danda'u. Maaliif gaddi tokko irra deddeebi'ee isin boosisaa reetti hin jedhe. Qoosaan tokko irra deddeebi'ee nu kolfisiisuu akkuma hin dandeenye gaddi tokkos irra deddeebi'ee nu boosisuu hin qabu. Naa jabaadha. Hamma har'aatti viidiyoo reaaktii godhu keessatti viidiyoo akka kanaanatti tole hin agarre baay'ee ergaa ajaa'ibaatii nu jiraadhu siin jenna nu yoo tumtiyyuu jabaadhu viidiyoo kanarraa ergaa bareedaa akkasiin fudhattan abdii guddaan qaba. Nama hin fayyada jettanii yaaddanii viidiyoo kana sheer gochuudhaan ittiin ga'an isiniin jedha. Maqaa Yesuus inni meeshaa kanatti loggoomtee waggaa dheeraaf qabamteertu. Gadhiisi bayi. Sammuun kee sirrii miti. Kaayi bayi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Nagaa Yesuusin. Gadhiisi bayi. Si tokko bayi. Maal ta'e? Hin kenne ta'e? Hin kennaa bayi. Eesuma jammaraa gaafa of dabarsitee sitti badeesiin. Maaltu gana akkas ilaaluu sitti fide irraan buutu jijjiirte. Har'a eenyu faana jirra? Boonaa Baqqalaa faana jirra. Ayyee boonaa waan Hara boonaa dhageessaniittu sagalee Hacaaluu. Waan argamteefillee galatoomii. TikTokii kee immoo baay'umaan hordofa beektaa. TikTokii kee nan hordofa. Koomentiilee galee ni dubbisa beektaa. Gaafan koomentii kee galee dubbisu sagalee Haacee gaafate fakkeessitee dubbattu namoonni hedduun immoo jalaan dhufanii sagalee Haacee jala keesse malee simiti isin jechaa turani. Kanaafuu jechoota Haacee keessaa kan baay'ee ajaa'ibsiifattu irraa nuti dhime. Hayyee waan akkanaa kana nan argaanis koomentii kiyya jalatti yeroo baay'ee. Sagalee Hacaaluu irraan gadhiistee dhuguma sagaleen kun keetii mee sagalee keetii waan ta'ee nu jedhinaan jedhu namoonni tokko sagaleedhuma kiyya takka taasisanii gallakkisee miti jechoota Hacaaluu jedhu keessaa walaloo Zalaalama Barraa tokko si jedha waggaa 10 meeqaan dura dhaggeeffadhe wanni akkasii kun isa rakkiseetu beekta akkamittiin caalii akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabni gafarsaan gaditti isaa waatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween si hakaa'e ammam lammii keetii walii galtee diddee mana gumaalitti alama haa jedheetu afaan kottaafu kan shan ta'e dhufu mana gumaalituun akka sirna gadaatti akka namni raadiyoo tokkootti isaantu waggaa 27 sin ajjeesneerra simmiineerra Oromoo jedhanii qeesiif sheekii nutti erguu qabu malee nu warra isaan harkatti du'aa turre miti jechuudha. Natti bilbilanii siinaan jedhan siyaasa keessatti firri dhaabbataas diinni dhaabbataas hin jiru naan jedhan akkasiin jedhan Dr. Abiyyi kun sirrii dhaareen jedhan akkam jennaan inni nafxanyaa faana ta'ee dantaa Oromoo neeksisne inni jennee isaa mannu kun inni sirrii dhaareen jedhe. Galatoo baay'ee namatti tola. Hordoftoonni TikTok isaallee akkasiin jajjabeessitan isin jechuu barbaada. Galatooma. Dhugaa dubbachuuf taanaan abbaayee mucaan kun Hacaaluu na yaadachiise. Waa'ee naasa'uun qabu nu jiraadhu siin jennaan jabaadhu akkasumatti itti fufi.
akkasumallee hojii sagalee kanaan hojii boonsaa nama hojjechuu danda'uudhaati Oromoodhaaf ergaa guddaa dabarsuu dandeessa. Ravi! Hiyuko! Jirta? Kami... Kun kontenttiidha. Yaadisaa baay'ee amma kanatti ana biratti baddaa fudhataman qabu maaliif dhiirri tokko akkamitti dubartii irratti harka isaa ol fudhata kun gonkumaa waan ta'uu hin qabnedha. Inni sun immoo akkuma isin jette dhimma maatiiti. Isa maatii maaf dhiisna nus isa keessa hin gallu. Hayyeen viidiyoon irraaf qabadhee dhiyaadhe kanneen turanii viidiyoo kanatti akka isin bohaartan abdii guddaan qaba. Viidiyoo kabiraadhaan haga walitti deemnutti nagaan naa jiraadha. Yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Ciao ciao.